Yoo yaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiif baay'atu jecha. Egaa ammoo waa'ee qarshii isiniif uumuun dhufee egaa obboloota koo yeroo ammaa kana akkuma beektanii qarshiin biyyoota Arabaa sharafni baay'ee tokko ol ba'ee jira akkuma beekamu. Isas immoo eessarraa argattu akkamitti ilaallattu yeroo qarshiin gadi bu'e yeroo qarshiin gadi deebi'ee googilii seentanii googilii irraa saarchi gootanii qarshii karaa gabaa gurraachaa yookiin immoo baankii ilaallachuu dandeessu jechuudha. Yaa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti ijoolleen keenya shawwadamina jechuudha. Qarshiin baay'ee ol ba'ee jira. Kanaafiyyuu qarshiin akkuma beekamu amma fakkeenyaaf Dubaay yoo ilaalle Dubaay naannoo qarshii 48 kan jiru yoo 48 ta'ee dallaalan immoo 46 siniin jedha. Akkuma beekamu kana shawwadaminaa siniin jechuun barbaada. Isin immoo googilii bilbila keessanii bilbilli googilii hin qabne hin jiru googilii irraa saarchi gootanii ilaallattu jechuudha. Gabaa gurraachi meeqan oolee meeqan jira jettanii ilaallachuu qabdu jechuudha. Qarshii amma fakkeenyaaf warri dallaalaa 46 gaafa siniin jedhani 46 ergitu miti. Qarshiin garuu 48 jechuudha. Isaan garuu qarshii irratti qabatu. Kan irraa muratan malee irratti qabatu. Shawwadamina kana yeroo ergitan sirriitti of eeggannoo godhaa siniin jechuun barbaada. Yeroo ammaa kanatti beektanii dallaalonni qarshii 46 ergu garuu meeqa qarshii 48 jechuudha. Kanaafiyyuu aan irraa muratan malee qarshii lama irratti qabatu jechuudha. Garuu immoo irratti qabachuun sirrii miti. Kanaafuu yeroo ergitan immoo qarshii of eeggannoodhaan ergaa. Keessattuu yeroo ammaa kanatti Dubaay kanatti ni beektu. Hattuun baay'attee ijoolleen akkanatti halkanii guyyaa boo'u. Kanaafiyyuu yoo kan isin amana ta'ee akkamitti akka ergitanii isin amana gaafa ta'e qarshii achi isinii galchee asii immoo isin booda galchuufi akkasitti walii galtanii osoo akkasitti ergattanii gaariidhaan jedheetan yaada. Egaa ijoollee baay'een hin boo'u beektanii. Kanaafiyyuu akkasitti ergachuu yaala. Hanga isinii danda'ametti jechuudha. Kanaaf immoo qarshiin yeroo ammaa kanatti sirriitti dabaleetii jira. Shawwadaminaa isinii jechuu barbaadetanii akkuma beekamu gaafa duraa dabale wanti hundiyyuu ol ka'a jechuudha. Kanuma irratti beekaa yeroo ammaa kanatti qarshiin sirriitti ol ba'ee jira. Qarshiin Dubaayii 48 kan Suudii 46 fi waan ta'eef qarshii tokko wal dursaa jechuudha. Saawudii fi kan Dubaay jechuudha. Akkasitti dallaalaa yeroo qarshii warra gabaa gurraachatiin ergan immoo of eeggannoodhaan ergaa siniin jedha. Keessattuu immoo ijoollee baay'een qarshii kan nyaataman hin jiru kan bu'an hin jiru itti erganii too qarshii kan nyaatanii hambifatanii waan akkasii kana waan yeroo baay'ee waan gootan ID gaafa qarshii ergachuuf yaada qabaattan ID isaa irraa fuutanii ID san bira keessanii qarshii keessan erguu ni dandeessu. Gaafa qarshiin keessa sun bade immoo ID sanii qabsiisuu dandeessu. Bakka inni jirutti biyya kamiyyuu taanan jechuudha. Saawudii jiraattee asitti ergita taanan ID harka irraannan warumaa jirutti ID sana ergitaa isaan booda poolisiitti agarsiisu isaan booda hin qabsiisu jechuudha. Kuwaa salphaadha. Kanaafuu ijoolleen akkasii yoo jiraattan qarshii akkasitti ergitan dura ID irraa fudhadhaatoo ergadhaa siniin jedha. Asumarraanii mucayyoo wayitii isheen Suudii jirti. Gara Dubaay kanatti ergitee qarshii riyaala 6,000 jettee riyaala 6,000 keessaa qarshii riyaala 1,500 naa dabarsee isaan booda hin dabarsine jettee. Egaa odoo beektanii amma fakkeenyaaf lakkoofsa yookiin suura nama biraa sanitti erguu danda'a. Aayiduma isaa tikkileenya ID maqaa wajjin nama biraatirree akkasiniin ergine ID tikkileenya irraa fudhattanii akkasitti qarshii keessan galfachuu dandeessu. Kanaan booda yaa'u wanti takkallee wanti inni biyya kana keessa jiraannan takkittiidhaan qabama. ID sun irraa dhumaa ta'uu baannan jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti ergadhaa qarshii keessan yeroo ergattan isiniin jedha. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtan mana kontirataa keessa jirtanii
yaw beektan yeroo baay'ee dallaalan gaafarraa fuudhu ijoolleen sodaatu yookiin immoo gadi ba'anii uumanan godhanii kan jedhu tokkotu jira. Asfaraarrawwan akkas akkasii jira. Garuu immoo wanti isin gootan ID kana of harkaan ga'uudha. Wanti inni guddaan ID kana of harkaan ga'uudha. Maaliif ID harkaan qabaattan taanan qarshiin keessa hin badu. Fakkeenyaaf anis akkuman shakku innis na shakka. Kanaaf yoo akkasitti hin ergine ID of harkaan ga'uudha. ID sanin gaafachuu dandeessu. Wanti marraja wanti ittiin gaafattan hin jiru waan ta'eefi kanaafuu akkasitti ergadhaa sinin jedha. Akka shawwadamne qarshii immoo sirriitti ol ba'eetii jira. Googilii irratti ilaallachuu dandeessu. Ijoolleen waa'ee googilii akkaataa qarshii ittiin ilaallannu hin beekne immoo kanaafuu yeroo ammaa kanatti qarshiin sirriitti dabalee jira jechuudha. Kanaafuu warreen ganaa dabalaan gaji'a baraaraa isaaniitti qarshiin dabalaatuma deemaa jechuudha. Kanaafuu warreen qarshii baay'inaan qabdan illee gaafa bakka tokkotti in ergina. Maaliif nama amantan tokko namatti dhiyaatan akkam yoo ta'e nalatti bakka tokkotti yoo ergitan qarshiin sun dallaalonni amma yeroo ammaa kanatti beektanii dafanii dirree waan isaanii qarshii namaa hin galchineef irratti qabatu, ittiin nagadatu. Yeroo ammaa kanatti qarshiin ol ba'e waan ta'eef ittiin deddeebisu jechuudha. Qarshii keessa ittiin nagadatu waan jedhu qarshii san gara qarshii jijjiiranii qarshii baay'ee irraa argatu ni beektu yaansi. Kanaafuyyuu yeroo qarshii ergattan ID malee odoo waan of eegu ta'e hin ergina. ID isaa harkaan gaadhaa. Ijoollee baay'een beektanii akkasitti kan bu'antu jira. Waan an argee fi gara TikTok irraa miidiyaa irratti waan an argee fi ijoollee baay'een qarshii amma kanaan keessattuu immoo ijoolleen Suudiidhaa asitti ergitanii jechuudha. Namni kun akkuma sin amanuu dadhabe sinillee hin amannaa. Gisee tokko gaarii sinii galcha yeroo tokko lammaffaa irrattis immoo akkasumatti nu galcha jettanii ta'uu hin yaadina. Maaliif ID isaa laazim qabachuu qabdu. ID sun sin fayyada. Gaafa qarshiin keessan bade isaan barbaadachuu dandeessu. Yerasiitii waan akkasiitiin marrajaa waan siniif ta'u tokko of jalaa laazim qabachuu qabdu jechuudha. Itti kennitanii isatti kennitanii kanaan booda inni qarshii hin galchuu jedhee didii yookiin biyya galaa yookiin bakka hin dhokatu yookiin biloo ofiisiin godhaa. Kanaaf biyya kana keessa jiraatu taanan ID san malee gadi ba'uu waan hin dandeenyeef yeroo daqiiqa takka keessatti qabamaa jechuudha ID san. Kanaaf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee tan jedha. Marrajaa maal qabda osin jedhan humaan qabu. ID qabdaa hin qabu. Maalidha marrajaa takka hin qabu. Nama akkanaatti hin erginaa jiraashuma jechuudha. Namni ID sin hin erginetti hin erginaa qarshii keessan. Kanaaf wanti nama baay'ee amantu namatti dhiyaatu gaafa qarshiin bira geesse hin jiru. Firummaan hin jiru. Re'ummaan beekumsi waan akkasii jedhamu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Gaafa qarshii ergattanii qarshii nama sirriitti ol ka'ee waan jiruuf ani baay'inaan ergannaa hin amannaa jettaniitu nama ofii nyaachisnaa dallaalu taasisanii jedha. Keessattuu Dubaay kanatti yeroo ammaa kanatti attuun baay'attee namni hundi attuu ta'ee namni hundi qarshii qofa jaalate. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa siniin jedha obboloota koo. Warreen qarshii baay'inaan ergitan yookiin immoo alamarajaa erga kana siniin jedha. Qarshiin immoo akkaataan googilii immoo yoo sinii galuu baate ani sinii kan hojjedha. Haalli googilii ittiin daqiiqaa 5 ta'u googilii qarshii Itoophiyaa warreen hin beekne jechuudha. Warreen hin beekne hin jiru jedhee hin yaadu. Haala qarshii guyyaa guyyaadhaan qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e googilii irraa qarshii Itoophiyaa birrii jettanii itti barreessitan googilii irraa sarchi gootanii argattu jechuudha. Qarshii gabaa gurraacha yoo jettan akkasumatti isinii ba'a. Karaa baankitiin yoo jettan akkasumatti isinii ba'a. Googiliin keessan bilbila keessan googiliin isaa banaa taanan barbaadetti barreessitanii namaayyuu dhaggeeffachuu yookiin immoo YouTube yookiin kana ilaalaa yookiin viidiyoo kana ilaalaa jechuu hin barbaachisu. Achirra bilbila keessan irraa ilaallattanii qarshii namanan guyyaa guyyaadhaan waan bu'uuf gabaa gurraachi meeqan oolee baankiin meeqan jira jettanii achirraa ilaallachuu dandeessu jechuudha.
kanaaf namni isin mooksuun hin jiru teknooloojii ta'e wanumti hunduyyuu isiniin jira nyaa akkasii ijoollee haaraa waanillee akka nyaatamne asumarraanii እንግዲህ qarshiin bilbila irraa laallattanii akkasitti argachuu dandeessu nama beektanuu ta'e nama amantan nama isinitti dhiyuu nama hin qabanne jettanii yaaddan tokkotti malee qarshii keessan abadanitti hin kennina handhaamsa kanuma isinii dhaama egaa viidiyoo biraatiin walitti hanga deebinutti turtii gaarii qabaadhaa nagannaa tura warri waa'ee googilii hin beekne immoo asirratti saanduqa jalatti barreessaa isiniif hojjedha nagannaa tura.